awwal Usmaanii fi dabalaa damee tu bakka tana dhaabbataa jechuun suutee bareentuutiif Usmaayyoo Muusaa. Usmaayyoo Muusaa jechuunis kanaanaan jaan. Gammadee. Gammadee dhaabbadheen akkana jeen ittiin dubbanne isaan kanatti calliseetumaan dhaabbadhee achi boorsaa kiyya fannifadhee isaanis iyya keessa na laalan mataan kiyya guduruu. Hattuseen. Guduruu maaluma bareedaa isin ture dhugumatti. Amma si bareedaa bara. Egaa jettee fusilaa. Adin bareedaadha. Daawwitee foonii bareedaa Oromoodhaa dhuguu Oromoo bareedaadha. Amma gaa muuziqaa teessan tarranii dhaggeeffadha. Akkanatti dacheen turraafamti. Dhaggeeffadhu. Amma adinaan bakka kanatti nan dhufee jechuudha. Anaan jeen Kadiir jechuun rifate. Nama guddaa eege. Nama guddaa eege. Ana xiqqisha. Asuma makiinaa keessa na kaa'ee. Karamana. Karamana naan qaceelee jechuudha. Adinaan keenya maallaqa kana akkanatti rabbi naa kenne seenaa kanas itti himee hodoo kaaseta bakka baasanitti kaasetaan baafadha. Naa hodoo jeetiin adinaanii kanneefi jechuun maallaqa kan akka isa bira naa taa'ee inni waa hunda naa godhee kaasetaas bakka gartee karaa nagarsiisu. Amma mana isaa nageessee jechuun mana Rufaa'el irraayi Shogolee irraayi eessa jijjiirate makanniisatti jijjiirate jechuun adinaan kun. Erga deemtee booda. Na fuudhee naan deeme gara mana Usmaayyoonis kana je'ee na barsiisee suutee bareentuuttis kana awwal Usmaan ja'ama obboleessa Muktaar Usmaanii dabalaa damee ja'ama hoggansa baandii gadaati je'ee fuudhee akkasin nageesse mana isaa. Amooriin galtan. Wal nagalche gaa mana isaatti. Gammadee bu'aa adina nagarte. Gammadee malee yaa rabbi kadhachuutti jira mire rabbiin kiyya naganne jetti rabbii galata galchuu jira garaa kiyya keessatti. Amma fuudhee manatti nagalchee. Mana gallee miti. Ani adinaan harkuttiin ajaa'ibaa. Inni gartee anaa xiqqaa ta'utti ajaa'ibaa adinaan. Wal ajaa'ibuu taatee jechuun dubbiin. Amma mana adinaan ni taa'e. Adinaanis gitaara dawaa mire. Amma adinaan kun akkaan dhufetti hannaa Mokonnanii jira. Hannaa Mokonnin obboleettii Daawwitee Mokonnanii jechuudha manaa isaatii wajjin. Adinaanis yeroo tana fuudhee jechuudha. Amma illu sadeen taanee halkanni bashannanna ja'anii fuudhanii ganna baasanii jechuudha. Magaalaan agarsiisuuf. Seenaa xiyyaa sokkaan itti himu boo'ee jira gadde. Waan seenaan keessa dabre kan inni amma sibu kana. Amma mana eenyu deene naayit kilabii gosaa'eeti deenaa jechuudha. Gosaa'ee tasfaayee. Ibaangaadii jedhanii amaarri kana dachii balleessa. Ibaangaadii jedhiin. Dambalsiitii kana bira jira. Eenyu qameenshaa ta'u isaan kanaaf gazzaanyiitu dhawa jaarsa Asteer Waldaa Gabriel kana. Kanadaa jiru kana. Adinaan paapisisaa qindeessaa jechuudha. Ammoo gaachi nageessan. Amma ka'eetumaan daansii halkaniini. Anta ka hojjaa shafjee hin beeku. Hojjaa shaf jechuun dhuftee jechuudha. Hojjaa shaf jennaan. Ka'eetumaan daansii hojjaa hoggansi hin jiru galaan. Biitii guutuun amaarra kun gara daansii dhawa. Adinaan kanas akkana kabaja jedhi. Adinaan akka kabajamni nu hundinuu bakka kabajaa nu kaayan. Oltee bultee jedhanii oltee bultee jedhanii. Amma daansuma tana hoggaan ka'ee taphadhu. Manni bal'aami. Hogguma takkattiin koornara kanarraa koornara sanitti utaale. Daansiidhaan. Namni rifatee warree hamarri daansii godhu. Achirraa utaaleetiin achitti utaale. Aboo gattaa'e adinaan. Biyya girgireessitee namuu gattaa'e namuun ajaa'ibuu eegale. Maaluma namni kana hogguma takkattiin aangilii sanirraa aangilii kana dhufee gosaa itti kana jee harkaan. Biyya girgireessitee. Aangilii harkaan gosaa jedhan akkana jeen. Mataa akkana naan jee. Gosaa jedhan akkana naan jee.
amma qabadhuga amma gartee tagataa'ee biyya rakkifnaan fuunee galchina janiina qabanii biyya guutuu gateessa kana kilabii namaa garagalchee walitti daansiidha. Situ biyya rakkisa. Daansiidha barraa biyya rakkisa daansiidha. Nama hunda gateessisee namni hundi adinaanis wanti muuluu janii qabbuleessisatti jedhu gartee amma na qabanii mana na deebisanii jechuudha. Egaa. Gartee amma manatti hin galee adina nama leenjiinatti kan nu eegale jechuudha. Adina nukaa gitaarale asuma hin deebisee maas dhawuu eegale. Maal waan qushaashatti darban tokko jira waan tolfame dizaayinaan. Isa kanan gad deebisee dibbee dhaawuf adina nukaa sirba. Adina ni sirba. Ammanii qoradhe istaayila kanas akkatatti inni jiru. Ana war badhaanii hundufaa jechuudha. Inni kiboordii kaasee yoo ta'u. Ana war badhaanii jenna eessa deebisu gubbaan sun? Ana war badhaanii Saawudii jira kaamma. Biyya Saawudii Arabiyaa. Saawudii Wallee dhiise. Hai. Egaa wallee akkamitti dhiise gaa haalli jirudha. Jara san gartee jenereeshinoota jiru sani. Isinis biyyarraa baasee kaanis achi keessatti mataa wareersee maraachee jechuudha. Sabartuun kan gadi beema achitti. Amma dibbeetu moo eegalee? Amma maaliin jee addisa furgaataa asitti dhufee jechuudha. Yedalooti yoo hoggaa laalu na guddisuutti kaalee jechuudha. Amma laalii gaa. Kaasitti ka duraa san. Buluba oo. Amma dura nin barreessa. Yedaloo akkaataan itti jiru kana. Maaliin jee adinaan itti kanne. Maaliin jee. Maaliin jee. Ogguu duratti kennu. Anda guddina rekkee osoon deemuu karaa waaqni na badhaase ashitatee mira. Seetenaan kofaltenaan jette wal barraa battaluma seentee isheen qubattee onneerraa. Hoggaa asin jee na dinaanin. Odeessina na jalaa jinjeen. Odeessinaan kwaayera. Okay. Na jalaa qabeeta. Odeessina naan jennaanin. Guntunni qacaale naan mool furfuree jee. Odeessina. Ejjisi kokkoolleen fakkaatti urjiilee. Odeessime waa heltee. Waa badhaatee kophaa rafuun sirraaftee naan jee. Isatti dabalee. Adinaanin fudhadhuun jee. Fudhatee jee jechuudha. Oode kan deebi. Hamma addisuu biraan dhaqe. Addisuu furgaatas isaan kun hundi na jaallatan. Mana addisuutiin dhaqe gaafas inni kaadhima jiituuti. Jiituudhaan walitti hin dhufne mana isaanii gommaa xobatti. Dhaqee mana abbaasaa. Mana obbo Furgaasaa. Ati addisuuttis akka jaban na jaallatti mucaa xiqqaa tokko dhooyanii. Amma maaliin jee ati tiyyaanis keetumaa naamanii dhugaan sitti himaa. Tajaajiltuu meessitu jiru kan akka keenaaf ta'uun jiru. Tiyya anis keeti isa kana jee addisuu biratti. Isaafis kana godhee jechuudha. Akkasumaan nama wal baraa dhufee jechuudha. Mana adinaan kana gaa isin Pirotestaantii amalmal jedhaniini. Olluma gibbuma agartee mooruma adinaan kireeffate tana keessa teessisiinis mana adinaan kana bira kireeffattee. Waa'ee amalmaalitti fufi. Amalmaaltun abbaan mana qaadimaan isii hin heerumne yeroo san. Muluqaan jaaniin. Muluqaan kuni muuziqaa Pirotestaantii taphata faarfannaa. Oromoodhaa afaan Oromoon beeku. Anaaf illee naan dalage muuziqaan. Muluqaan kun. Amma amalmaal tana bira dhaqeetiin yaa amalmaal teenyaa awwaan kana jiruu tiyya hunda ni argita. Jiruun tiyya tun hundi rakkina. Anaan abbaas hin qabu jeetiin seenaa kiyya taphachiisee gabaabatti si hima. Seenaa akkuma si taphachiisee sanitti duuba yaaboo abbaa manaa kee kanaan inni gartee mazmuurii malee muuziqaa naan dheewu. Duuba gartee ana gabricha rabbii kana miskiinticha rabbii kana gargaaruun kanaaf jecha gartee kiristoosis hin lolu waaqninis hin lolu ana tokkichaa gargaarii injee rakkina keessaa hin baha.
isaafillee sadarkaa dabalaa fi injeen isinis boocheeti wanni nin baasu waan hamtuu gartee haqa ummataatiin lallabaa malee waan hamtuu as keessatti hin jiru waa waaqaan isa waliin dha'u jannaan isatti